muummichi ministeeraa keenya OBN waliin haasawa taasisaniin ibsa godhaniin waan bal'aa dhimmoota gurguddoo gama hawaasummaa gama diinagdee fi gama siyaasaatiin bal'inaan ibsa kennanii jiru. Ibsa sana keessatti waa'ee ijaarama biyya Itoophiyaatii fi gahee uummata Oromoo achi keessatti bal'inaan taa'ee jira. Akka Oromootti biyya tana diinagdee biyya tana siyaasa biyya kanaa ijaaruu keessatti Oromoon gahee olaanaa qaba. Biyya Itoophiyaa ijaaruu keessatti uummanni Oromoo gahee olaanaa akka qabuu fi ijaarsa biyyaa keessatti adda dureedhaan kan laalamuun irra jiraatu ta'uu isaa achirraa hubadhee jira. Oromoon akka Oromootti Itoophiyaa ijaaruu keessatti abbootiin keenyas haa ta'u dargaggeessi qeerroo fi qarreen amma jiran gahee olaanaa keessatti taphachaa jiru jechaadha. Kanaaf haalli diinagdee isaa gisee ilaallu marawwan dheeraa biyyi tun jijjiirama keessa turre jechaadha. Maalli sababni isaa gisee jennu tokkoffaan sirnaan saamamaa turte. Sirnaan seeraan saamamaa turte jechaadha. Jijjiiramni kun eega dhufee boodatti saamichi sirnaa saamichi seeraan deeggaramee biyya keessatti gaggeeffamu dhaabbatee jira. Masanaa'ee jira jechaadha. Keessattuu uummanni Oromoo gabrummaa kanaan dura keessa ture keessa bahuu isaa ifatti kan ibsamee. Kanaaf uummanni Oromoo ammas biyya tana biyya Itoophiyaa ijaaruu keessatti gaheen isaa akkuma kanaan dura ammas olaanaadha. Kanaan dura beekamtiis argachuu baatu yeroo adda addaa qabsoo biyya kana ijaaruu fi warroota biyya kana weeraruuf dhufan deebisuu keessatti gahee olaanaa taphachaa ture. Ammas immoo gahee olaanaa taphachaa jira. Jijjiiramoota amma dhufe kanaan isa kana immoo kan tursiifatu eenyudha? Uummatuma Oromoo kana jechuudha. Qaama hunda jechuudha. Qaama muraasaaf yookiin immoo muummicha ministeeraatiif geggeessaadhaaf kan gannu osoo hin taane hunduu sadarkaa jirutti uummanni Oromoo hundi injifannoo isaa kana tikfachuu danda'u turre jiraata jechuudha. Fedhii fi faayidaa biyyattii tana keessatti jiru mirkaneessuudhaaf namni hundi gahee isaa bahuu danda'u jechuudha. Oromoon akka Oromootti sabni biraatis akka sabaatti fedhii fi faayidaa isaa eegsisuudhaaf gahee nurraa eegamu bahuu qabna jechuudha.